Ayyoto gudee ayyoto ayyaa baroota dheeraa jireenya kiyyaa naaf ergamtee halkanii guyyaa galata kan kee galchuu diti meesituu wayin dandayaa harmee utubaa jireenya sawaa hedduu naataat harmee utubaa jireenya sawaa hedduu naataat kunuunseeti guddifachuun dirqama kiyyaatti na waliin kuftee kaate gaaddisaa waa'ee keemee fituudhaaf jechannatti tidnaata. Artist Khadija Haji akkam jirta khaddoo teenya? Fayyaadha akkam nagaadha maatii waatiin alamanni saanamni. Nagaa khaddoo teenya fayyumaati. Baga jiraatan kaa koofeessoo maatii waatiin alamanni saanamni qeereen dhuguma. Nagaa re'ee fi waatiin qabnu malee. Haaya. Magaala jirra. Haaya. Akkami khaddoo teenya? Numaan jira kaa galanni isaa ga'u gurraacha garaa garbaa tokkocha maqaa dhibbaa galata isaa. Meegaa khaddoo akkuma dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa irratti argaa turre ummaatee dhukkubsattee akka cinaa jirtu argaa turre. Akkasuma dhiyeenya kana ammas akka hojiirra ari'amte dhaga'een ture sababa kanaan wal qabate. Mee durarratti ummaanti amma sadarkaa akkamirra jirti? Ummaantiyyaa ispeeshaalistii narbii Dr. Taaddasee Seedaa jedhama Adaamaan arjanii. Adaamaa torbee tokko ciibsee Adaamaa booddee MRI saarbetitti mana alaa geessi ilaalchisnaan jedhanii gaafa achi geessee maashina keessa galchee achiis wixxeetii fudhadhee Adaamatti deebi'u amma ispaanaal koordinisiis rakkoo qabaa sekshinii qabu nervii immoo qabu irris qabu naan jedhanii amma kana san booda Adaamaa erga torbee tokko naa ciibsee booddee gara Finfinneetti amma solla deebisanii Finfinnee fudhee manuma kiyyaa amma mana kiyya shaggar sabbataa fudhadhee manuma kiyya keessa ofuma biratti yaalu jira rayyuu ganama soonni tubboo fincaanii irraa na jijjiiranii ganama kana na biraa sokkanii kanatti jira wallaan suma keetti jira ka osoo dhamaatii kana keessa jiru ka addunyaan tun qormaanni lammaffaa amma gaafii ati nagaa bakka dhufe amma riivarii gara Finfinnee si barreessin jechuudha. Naa barreessanii Finfinnee mana yaalaa Tole maal siin jaan asoo hoggaa geessite amma? Narbiidhuma san naan jaan ammas narbii akka isaan qabanii ahin kanaal koordiin isaanii akka rakkoo qabu natti himanii. Kanumarri jira leenca kiyya. Meegaa silaawu artistiin ka ummataati. Ummataaf umrii kee guutuu ummataaf hojjetaa baate gaa mee ummanni hangamta akkasii cinaa dhaabbate keessaa waayyoo ta'e dhukkubsiisuu kanarratti hawaasni kee hangamta akkasii cinaa dhaabbate hangamta akkasii hubate. Takkaan nu bannee na suuqi ammallee na jira dhumri irraa geessaa takkaan nan nageenye ummanni kiyya namni muraasni isaa bilbileen sobda faanaan jaa akkam nama geessee gulukoositti godhee mana yaalaatti ciibsaa otoo dhukkubin inni sobdi fa'aa jedhanii na gaafatu beektaa mana yaalaa geessee ani si'a lamaa sadii tiktookii waraabee gadhiiseera ummaati yaani. Kadijaa jechuun haadha Oromoo Kadijjaaf gumaachite Kadijjaa tana jabduu akka ilfinesh qannoo halloo daawwee tana ta Oromoodhaa gumaachite haadha Kadijjaa jechuun haadha Oromoo maraa turte. Akkamitti akka Oromoon garaa jabaatti hin beekoni garaatti jabaatanii jiru qofa baay'ee hanga ilaa ammaa tanaatti naannoo narbii ni beektaa dhibee narbiidhaan baasiin an baasee jiru 5 ol 500 ol xiqqee jira amma kana booda kan rabbii yoo na tursiisu baannaa waan godhuun qabu. Waan rabbi si haa fayyisu gaa hawaasni keessi cinaa jira. Oromoon nama callistee akka gama aartiitiin silaa haadhati jechuun haadha hundaati. Haadha Oromoo hundaati. Weellisaadhuma bilbileellee akkam jirti ummaan tan teenaan jedhu dhabee ani I don't know beeku kana ta'u kanarra jiru immoo gidduutti osoo machii wal'aanachaa jiru warroonni intala Oromoo takka intala kutaa intala raggaatii miti intala Oromooti. Dhugaa. Narratti gurmaanii baandii sabbataa yoo keessaa isna ari'an. Dhuga sana akka bal'inaan naa ibsita amma maaliin jechuu fedhe mee ummaatee warri si gaafachuu fedhu warri si cinaa dhaabbachuu fedhu isaan si argachuu danda'a mee teessoo ta'e akkaawuntii kee akkamitti itti himta? Amma ani sabbataan jira magaalaa sabbataa achuman jiraadha manuma keddur keessa jiraadhu keessa jiraadha bilbila kiyya raabsuu danda'a bilbila kiyya himuu danda'a sanii ala daftara kiyyatti himuu danda'a gama kanaan na qarqaaruu dandeessi Oromoon haadha seenaa jedhan bilbila himee himiiti gamanaan namoonni si cinaa dhaabbachuu Ayyee duwwaa 912 16 78 76
bilbilli koo dabtarri kiyya fedhan hojii gamtaa Oromiyaa 10,56,41 daldala Itoophiyaa baankii hojii Itoophiyaa 1,33,82,89 dabtarri kiyya kana. Kanaaf Oromoon gamanaan akkasii cinaa dhaabbatan nutilleen warra biyya keessaa fi biyya alaa jirtan gamanaan kaddoo iyyaafadhaa jennaani habiraa kaddoo wanni si bilbiluu barbaadeef hojiirra akka otoo kana keessa jirtu hojiirra akka ari'amteen dhagee hagamta akka dhugaa. Kun dhugaadhuma gabbayee sooshaal miidiyaa irratti illee himadhee jira dhugaadhuma kun nama dhuunfaatii wallolee nama dhuunfaa miseensa keessaa wallolee nama miseensa keessaa walitti bu'een immoo dhiifama gaafadhee miila irratti kufee miseensa fuulduratti dhiifama gaafadheera wanti kanan darbe hin jiru shiran dirre irratti xaxanii osoo haadha kiyya arkanuu akka haadha kiyya waliin baatii 2-3 baatii 6 kana guutuu asallee deddeebi'ee waldhaanuu jiru osoo arganuu dalagaa irraa dhaabanii amma sa'aataan itti dalagaa irraa hojii irraa daangeessanii jiru baay'ee aartii Oromoo keessan baasanii Oromiyaa keessan baasanii hanganaan akka Beyoncé akka Shakiraatti akka Tina Turner akkasittiin dalaguu deemaa beeka maaliif baandiin hanga amma baandii keessa ta'eetii miti aartii Oromoo kan hojjedhan baandiin alas ta'ee hojjedheera jalqabas gaafa baandii gara baandiitti dhufooni aartii san duraan dalagaa ture otoo baandii arsiitti hin dhufin dura ammas taanaan immoo baandiin nan daangeessu baandii keessaa ba'eef aartii wanti adhaabu hin jiru garuu wanti Oromoo naa baruu qabdu shiran irratti xaxameen irratti gurmaani Oromoo irratti gurmooftu amman argeen. Baandii sabbata ayyooti amma hojiirra. Correct maali wanni si manjira badiin kee maali jaan hojii kanarraa si guruudhaaf. Badiin tiyya kana nama dhuunfaa intala takkaan shubbistuudha walitti buuneen jedhee himachaa ture intalli kun natti deebitee arrabsinaan intala kana rukutee dhiifama gaafadheera namni walitti bu'aa immoo rukutaa dhiifama gaafadheera gurmiin hangana narratti gurmaahanii ana rakkoo tana keessa jirtu miseensi guutuun narratti gurmaahanii narratti mallatteessee qaboo geggeessan baay'een ajaa'ibeera seenaa umrii guutuu na keessan baane baay'ee aartii Oromootiif dhama'een hanga ilaa ammaa tanaatti osoo jireenya mataa kootii kan jiraatan Oromoodhaaf jira dhageeffadhu garuu jabduu akkasii akka dhiiraa sana isaanirraa walitti qindaa'anii inni dhaaloon abees jira baay'ee achuma keessa akka magaalaa shaggar yookaan immoo aadaa turizimii magaalaa sabbataadhaa kan himadhu sun haaloon irraa qaba dhimma dhuunfaati haaloon irraa qaba ilmaan isaa guddisaa ture ammallee guddisu jira haaloo qabu natti bahe inni kan miseensaa immoo kan ajaa'ibeen irratti gurmaa'anii gurmii akkasiin barbaachisu bira beeka gurmii kun gurmiidha baay'ee namarratti Oromoo irratti gurmooftu sanuma argeen sabarra gurmaa'u irratti gurmaa'anii eeginoorna godhanii aan akka waan Oromoon taa'ee baandii keessa na baasan haa na baasanii baandii keessa Oromiyaa keessa na baasuu hin danda'anii aartii Oromootiin adda na baasuu hin danda'an aartii Oromootiin adda na baasuu hin danda'an anta sabaati qabeenya ummataati anta kutaatii miti anta lagaatii miti saba bal'aati San Oromootiin sigalee anta lagaa anta kutaatii miti daa'ima keejjis akka ati guddisaa jirtu qubaan qabaamma hojiirraa jiran jireenyiin ulfaatu mee maali wanni yaadde ol iyyachuuf hooyyaanne gara hojii kanaa deebi'uuf qaama isaanii oliitti iyyachuuf wanni yaalte jira. Akka magaalaa sabbataatti bulchiinsa magaalaatti himadhee jira quba qabu waan kana sirreessaa jedhee itti himadhee jira akka mana murtiitti sammaa himata kaleessatti saaqee jira mana murtii sabbataattis himata kaleessatti saaqadhee jira ragoota kiyyatti funaanadhee xalayaa itti baafachuuf hin deema waan gochuu qabu godhaan jira kana gaafa siin jedhu baay'ee mirgaa dubartii biraallee akka hin sarbine nama aartiidhaa fi afaaniif aadaaf saba kanaaf cabe tokko dhugaa jallisanii dhugaan haalamtee walirratti namarratti gurmaa'uudhaan aartii biraatiif fakkeenya guddaa akka ta'u. Kanan dhaamuu barbaada malee aartii baandiin alas jiraachuu danda'a hojjedheen isteejilee dhuunfaalee sagantaalee gargarii affeeramee hojjechuu danda'a aartiin tiyyatti fuftii daranuu kan duraa jaala dalaga malee hamileen tiyyan cabdu garuu kaayoon isaanii hamilee ta'e cabsuudha hamilee dubartii jabduu kana cabsuudha kaayoon isaanii. Kanaafuu amma gara seeraatiin yaalaa jirta mirga kiyyaniin kabachiisaa jedha. Inni kabachiifadha uummatatti himadhee jira gabbahee oonlaayiniidhaan uummata bal'atti himee jira waan kana quba qabu uummanni bal'aa. Egaa nuti illee gamanaan warri bulchiinsa sabbataatis ta'u baandiin sabbataa yoo akka dhimma kee kana deebisanii ilaalan ergaa dabarsina meeqa dooteenya maayyii irratti hawaasni akka hojiinis wal qabate waa'ee ummaa ta'e dhukkubsatee sirra jiraachuudhaan maayyii irratti wanni uummata keetiif dhaamtu yoo jiraatte.
wanti uummata kiyyaadhaamu Oromoo wal miidhuu dhiisa, Oromoo wal cabsuu dhiisa, Oromoo ofii walirratti duuluu dhiisa anja Oromoodhaan dhaamsi guddaan dhaammadhu. Imimmaan koollee booyaa wantiin dalagu Oromoo tanaafi akkuma qabsaa'onni kaleessaa walittoonni kaleessaa dalagan Oromoon gandaaf kutaadhaaf qabsaa hin jiru, Oromoon gandaaf lola hin jiru, Oromoo Oromiyaaf osoo jedhu lolee namni kutaa isaa bilisa baasuudhaaf lola hin jiru, Oromoo Oromummaatti amanaa ani ilma abbaa gadaati intala abbaa gadaati waliin jedha, waliin sagalee ta'a wal bira dhaabbadhaa waliif dubbadhaa waliin qoqqoodina. Saba tokko biyya tokko qabnaa gadaa tokko qabnaa heeraaf seera tokko qabnaa wal ajajuu fi wal miidhuu fi wal cunqursuu wal ajjeesuu dhiisaa Oromoon jaa kanuman dhaammadha Oromoodhaan. Ergaa bareedaadha haddootiin mee ummata yoo dubbachuu danda'an al tokko toon dubbise. Ayyee naa dubbisiin al takka. Bareedoodha. Hello. Haa. Umma akkami? Nagaa jirtu. Nagaami. Nagaa galata isaa isin nagaa jirtu. Nagaa meegaa Khadijaa ji ummaan tiyya akka ummaan sii dhuga akka isin dhukkubsattan gaa ibsaa turte sooshaal miidiyaa mee amma haala akkamirra jirtan ummaa? Amma naanuma dhukkubaatuma jira homaa baay'ee narra ture. Na elee'eesse homaa mana miidhee maal amma miidhamarra jira galanni isaa ga'u. Haa ta'u garuu haga taateen mucattiin tun na wajjin baay'ee ifaajjee baay'ee gandaba baaftee baay'ee anaafuu jettee hojii ufiitirraallee haftee jennaan amma kun akka isinitti himtu kana hojii irrallee olii gadi godhaniitiin acabarbaraniitiin raawwanni ari'anii kana mara amaanaa isinumatti dhiifannaa isinumatti waan tolee waan badellee isinumatu qajeelcha. Hadaraa nu jabaadhaatii nu waldhaana akka biyyooma wajjin jiraattan laala'a akka Oromummaa laala'a akka waamarootuu akka haati tamaraatiiyyuu akka ilmillee kamaraatiiyyuu laala'aatii akkasumatti waan isin jalaa fuudhanii hayyee jedhaa ka jechaaf isiniin jedha. Gaari ummaatii egaa rabbi isin haa fayyisu. Gamanumaan hawaasni haddoo cinaas akka dhaabbatu ergaan dabarsa mee nutis dhufnee isin laallaa agasuu rabbi fayyaa isinitti haa ta'u jenna. Amiin waan ijasaa isin haa godhu ilmoon teessan hin rakkatin. Itoophiyaan kun hafuura isinitti haa baafatu. Amiin ummaa hayyee haddoo teenya galatoomi nutis dhaamsa uummataan kageenyu ta'a. Qaamaanis dhufnee silaalla haalarra jirtu yeroo dhiyootti istuudiyoottis kaneensi afeeru ta'a. Haddoo teenya rabbi si haa gargaaru hawaasni keetis akkasii dirmatu abdiin qaba nagaan naa ture. Ayyee naa jiraadhaa horaa bulaa miidiyaan ispaanaal koordii waa hundaatii naaf jiraadhaa isinis galatooma. Abshiru ayyee.